gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoon isiniif dhiyeessa ani irbuu dhugaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa Boojjii Birmajii keessatti diina adabuu beeksise. Irree fi gaachanni saba bal'aa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa maratti diina saba Oromoo saamaa ajjeesaa fi buqqisaa oltu irratti tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan abdii fi wanteen sabaa waboon zoonii lixaa muddee 14/2025 godina lixa Wallaggaa aanaa Boojjii Birmajii ganda Daroo Somboo jedhamu keessatti tarkaanfii fudhateen ergamtoota impaayera Itoophiyaa hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeesseera. Tarkaanfii fudhatame kanaan dhimma nageenyaa aanichaa nama maqaan isaa Wayyeessaa Addunyaa jedhamu dabalatee nama 6 madoon yoo adabu 3 ammoo du'aan buqqiseera. Kanneen madaanis yeroo ammaa gara hospitaala magaalaa Gimbiitti yaalaaf geeffamanii jiraachuun ifoomeera. Tarkaanfii waboon fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Miseensi waraana faashistii bilisiginnaa tokko hidhannoo waliin aanaa Anfilloorraa waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Caalaa Qaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Mooraan sirna bututaa bilchiginnaa tiksuuf ijaaramee guyyaa guyyaan diigumsaa ittuma fufuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggiirraa muddee 13/2025 miseensi waraanaa faashistii PP tokko qawwee KM tokko hidhannoo tokkoo fi rasaasa 200 waliin qabachuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiiseera. Miseensi waraana faashistii PP kun carraa haala mijataa argatetti fayyadamuun gaafatamaa galmee seenaa gurraachaa gochawwan bilchiginnaa jalaa ba'uu ofii isaaf murteesseen diina uummata Oromoo lafarraa balleessuuf dantaa dhuunfaaf deeman ganuun wabootti makamuun isaan waliin hiriiree hojjechaa turutti kan gaabbe ta'us ibseera. Dabaluunis mooraa waraana bilchiginnaa keessatti gareen wal ijaaruu sabaa wal qoqqooduun daran hammaachaa dhufuu kaasuun mooricha keessatti miseensotni sabaan Oromoo ta'an kamiyyuu ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhamuun amanamummaa irraa kan hin qabne ta'us ifoomseera. Ajjeechaan uummata nagaa irratti raawwatu hooggantoota waraanaaf taayitaa kan dabaluu fi amanamummaa daran kan argatan uummata baay'inaan yoo ajjeesan ta'us dabalee ibseera. Miseensi waraana sirna cubbamaa bilchiginnaa keessaa wabootti harka kennate kun warreen mooraa waraana bilchiginnaa keessaa jiraniin achi keessaa ba'uuf carraa mijataa barbaadaa jiran danuu ta'uu kaasuun simannaa waboon isaaf taasisetti gammaduu ibseera. Xumura irratti ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baatanii barcuma aangoo namtokkee tiksuuf lubbuu isaanii qaalii dhabaa jiraniin yeroon gara qabsoo sabaa abaa waboon durfamuutti makamaa jechuun dhaamsa Oromummaa dabarseefii jira. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessaachi keessatti shiftoonni bilisiginnaa dargaggoo tokko haala sukkanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Dabalatasaaf jalbilisee sabaa. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessaachi ganda Wacaalee jedhamtu keessatti gara jabeeyyiin loltoota faashistii bilisiginnaa kanneen naamusaa fi sansakkaa waraanummaa hin qabne muddee 10/2025 dargaggoo ola deemaa maqaan isaa Muraad Shibbiruu jedhamu haala suukanneessaan ajjeesanii gatuu maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Akka maddeen jedhanitti dargaggoon ajjeefame kun hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiiyyuu kan hin qabnee fi hawaasa isaa biratti kabajaa fi jaalatamummaa guddaa kan qabu yoo ta'u loltoonni faashistii PP kunneenis sababa sobaa hidhata woboo qabda ittiin jechuun halkan muddee 9 mana maatii isaatii qabuun magaalaa Dhiphaalaa jedhamtu geessuun haala nama sururuun ajjeesanii gatuu jiraattonni ijaan argan miira gaddaan dubbatu. Goleewwan Oromiyaa maratti loltoonni faashistii bilisiginnaa maqaa hidhata woboo qabduun ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne qeessaatti dhaquun ajjeechaa akkasumas reebicha, hidhaa, saamicha, gudeeddaa akkasumas gubaatiin manneenii fi dirqiin ukkaamsuun lola isaan hin ilaallannetti duulchisuun mirga namoomaa sarbuun jireenya saba bal'aatti dukkaneessaa jiraachuun ragaan kan mul'atudha. Godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo fi Jajjuu keessatti loltoonni bilisiginnaa hawaasa ukkaamsaa jiraachuun ifoome. Caalamansiis Kaayyoo waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda Haroo Aleetti gaafa muddee 9/2025 loltoonni bilisiginnaa mana qonnaan bultoota cabsuun namoota hedduu ukkaamsanii gara mana hidhaatti guuruun hanga gabaasni kun qindaa'etti hiraarsaa jiraachuun ifoomeera. Namoota haala kanaan ukkaamfamuun mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran keessaa muraasni maqaan dhugee Abuu Safaanoo, Abbaayyuu Safaanoo, Roobatoo Qoomichaa, Badhaasoo Safaanoo, Leencoo Daadhii, Muraadoo Abdii, Haacaaluu Abdoo, Gandoo Kaayimad, Nuriyyaa Bushuuraa,
Hajoo Waaqoo fi haadha manaa Ameen Bushuuraa ta'u jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godinichuma aanaa jajuu ganda Haabulee muka gurraachaa jedhamu keessaas muddee 12/2025 dargaggoota badii tokko hin qabne ukkaamsuun mana hidhaa magaalaa Arbooyyeetti geessuun hedduu reebaa akka jiran maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifamsaniiru. Dargaggoota haala kanaan ukkaamfamanii dararamaa jiran keessaa muraasni maqaan nugee Kadir Arbaa, Iliyaas Jundii, Ta'uu Amaan, Abbaas Bushiiraa fi Lisaa Kaliil kanneen jedhamanidha. Kana malees aanicha gandoota garaagaraa keessatti namoota hedduu reebuu, qabeenya saamuu fi mana hidhaatti guuruu akkasumas maqaa gibiraa jedhuun irra deddeebiin hawaasa rakkisaa akka jiran jiraattonni dabalataan ibsaniiru. Godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaa fi naannoo isheetti murni bilisiginnaa baazaarii sababa godhachuun uummata saamuu fi reebaa jiraachuun dhaga'ame. Caalsaa Afaan Waggaarii dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa fi naannoo isheetti murni bilisiginnaa baazaarii yookaan egzibiishinii sababa godhachuun uummata saamuu fi reebaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Murni bilisiginnaa sababa garaagaraa ajandaa godhee uumuun saamicha gibiraan da'eeffatee geggeessaa akka jiru ni beekama. Bifuma kanaan har'a immoo baazaarii yookaan egzibiishinii fakkeessuun uummata magaalaa olitti eerame kana saamaa akka jiran jiraattonni eeranii jiru. Baazaariin kun murna bilisiginnaatti itti yaadamee kan qindaa'e yoo ta'u namoota ofii isaaniitiin kaa'atan galii ittiin sassaabuuf karoorsanii lafa jala qopheessuun gatii meeshaalee adda addaa kanneen akka moobaayila gozni isaanii Saamsingii, Tekinoo, Hayiweel, Infineeksii, Leenovoo fi kanneen biroo akkasumas meeshaalee garaagaraa kanneen akka uffataa fi kanneen biroo sababa godhachuun gatii meeshaalee dunkaana keessatti argamu dachaa gochuun dirqamaan jiraattota magaalaa sanatti gurguraa akka jiran jiraataan magaalichaa maqaa isaa kaasuu hin feene tokko arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeruun baazaarichi kaleessa jechuun muddee 14/2025 jalqabee torban lamaaf akka turus keessa beektonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf ifoomsanii jiru. Kanumaan wal qabatee murni bilisiginnaa fi jala deemtonni aangoo namtokkee Abiyyi Ahmed barcumarra tursiisuuf ifaajan yeroo uummanni gatiin keessan qaaliidha jedhanii yoo gaafatan maaliif akkas jettee gaafatta ittiin jechuun namoota gaaffii meeshaalee sana irratti dhiyeessan karaa ba'iinsa isaanii ordofuun bakka dhoksaatti reebaa akka jiran namichumti reebamee gurri isaa mirgaa dhaga'uu didee maqaa isaa kaasuun hin barbaachifne Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeesseera. Murni bilisiginnaa gaagaama karaa diinagdee irra ga'ee jiru irraa bayyaannachuuf sababa garaagaraa maqaa gibiraa fakkaatee buusaa gonofaa, uffata miliishaa, nyaata miliishaa, fannoo diimaa, inshuraansii fayyaa fi kanneen biroo tarreessuun bakka uummanni fayyadamiin isaa hin jirretti keessaayyuu inshuraansii fayyaa jedhanii kan itti maxxansan uummanni waan tokkoyyuu akka itti fayyadamaa hin jirre yeroo adda addaatti irra deddeebiin yoo ibsan murni saamichaa kun dirqamaan akka isaan kaffalan taasisaa jiraachuu jiraattonni kun himuun gocha kanas adda dureen raawwachiisaa kan jiru kaabinoota magaalattii fi jala deemtota bilisiginnaa maqaan isaa Mustafaa jedhamu reebicha ammeessaa akka jiru eeranii jiru. Magaalaa kanaa fi naannoo isheetti yeroo darbee murni bilisiginnaa namoota murtaa'ee dhuunfachiisuun gatii boba'aa kan duraanii irra ol kaasuun konkolaachistoonni akka bitanii fi qaala'uu isaa amananii dirqamaan akka bitan gochaa turuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu biyya alaa arganneen ammoo kaadhimamaan paartii mirga fagoo Joozee Antooniyoo Kaast filannoo pirezidaantummaa Chiilii injifate. Jarwabii biyyaa dabalata qaba. kaadhimamaa paartii mirga fagoo Joozee Antooniyoo Kaast filannoo marsaa lammataa injifachuun pirezidaantii Chiilii 38ffaa ta'uun mootummaa giddu galeessa bittaa amma aangoo irra jiru aangoo irraa kaasaniiru. Dilbata kaleessaa waraqaan sagalee hunda jechuun ni danda'ama jedhamee kan lakkaa'ame yoo ta'u Kaast sagalee 58 argachuun injifate. Ministeera hojjetaa duraanii Jiinaatee Jaaraa nama siyaasaa paartii kooministii kan tumsaa bulchaa jiru kan giddu galeessa bittaa bakka bu'ee injifate. Jaaraa fi gamtaan Yuunaayitid for Chiilii filannoo biyya Ameerikaa kibbaa keessatti ergaa cufamee yeroo muraasa booda mo'amuu isaanii amananiiru. Diimokiraasiin sagalee guddaa fi ifatee dubbateera. Reefu pirezidaantii filatamaa Kaast waliin haasee gaarummaa Chiiliitiif milkaa'uuf jechuun Jaaraan miidiyaa hawaasaa irratti barreesse. Namoota nu deeggartee fi kaadhimummaa keenyaan kaka'umsa argattaniif biyya keenya keessatti jireenya fooyya'aa ijaarrachuuf hojjechuu keenya itti fufna ta'uu isaa mirkaneeffadha. Waliin taanee fi cimnee dhaabbachuun akkuma yeroo hundaa goonu Kaast ammoo bu'aa filannoo kanaa ajandaa siyaasaa isaa raawwachuuf
ajaja bal'aa jechuun haasaa injifannoo deeggartootaaf taasisaniin jajataniiru. Kun bu'aa dhuunfaa miti, bu'aa paartiis miti jechuun namoota walitti qabamaniif dubbataniiru. Chiiliin asitti injifattee kana booda sodaa keessa akka hin jiraanne abdii qabaatteetti Chiiliin jedhe. Bu'aan kun injifannoo yeroo dhiyoo garee mirga fagoo Laatin Ameerikaa keessatti galmeesse yoo ta'u, biyyoota akka Arjentiinaa fi Ikwaador keessatti hooggantoonni mirgaa yeroo tokko namoota siyaasaa ala jedhaman walitti aansuun aangootti ol ba'uu isaanii agarsiisa.